Hashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota hambaa miidiyaa kun hambaa miidiyaadha. Egaa akkuma beekamu kanaan dura dorgommii hirmaachisaa hambaa miidiyaan qopheessee ture. Sanarrattis immoo dorgomtoonni hirmaannaa gochuudhaan dorgomanii turanii har'a immoo maarree dorgomtoota waliin wal arguudhaan firii dorgommichaa fi akkasumas immoo yeroo gaarii dabarsuudhaaf wal argineetu jirra. Dorgomtoonni baga nagaan dhuftan. Egaa dorgommii sana yeroo qopheessinu ulaagaalee hambaa miidiyaan kaa'ee ture. Ulaagaa hambaa miidiyaan kaa'een osoo hin taaneeti firiin sun kan inni ilaalamu ulaagaatti yuutuubiin kaa'e sanaan akka ta'e asumaanis hin beeksisuun barbaada. Dorgommii baay'ee bareedaa fi namatti tolu ture. Akkasumas immoo iji hojii keessanii hojii isin mul'istan hundumti isaa baay'ee namatti tola. Hin dandeessu jechuun barbaada asumaan. Egaa hambaa miidiyaan dorgommii isaa jalqabaa ture kuni akkasumas immoo kan inni ittiin barumsa garaagaraa ittiin dhalootaaf dabarsuudha. Isin immoo dorgomtoota jalqabaa turtanii. Kanaaf dorgommii kana keessatti immoo bu'aa bahii baay'ee jira. Mudannoo keessaniif muuxannoo keessan kan isin ittiin nuuf qoodan akkasumas immoo nu wajjin yeroo gaarii kan isin qabaattan ta'a. Irra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Tolee, egaa hojii hojjettan keessatti mudannoo garaagaraa qabdu. Mudannoo keessan akka isinaaf qoodan barbaada. Eenyurraa yoon ka'e gaariidha. Gara sanarraan ka'a. Galatoomaa jecha mudannoo hedduutu nu mudate yeroo sanatti. Viidiyoo kana waraabuudhaaf yeroo jalqabaa koof viidiyoo waraabamedha. Haa ta'uyyuudha malee haala gaariitti hojjenneerra jedhee yaada. Tiimii ariifiidhaan hojjenne. Tiimii gaariidhaan hojjenne. Mudannoota baay'eetu nu mudate. Viidiyoo keenya irratti wanta akka bosonaas gatii nu barbaachisuu fi naannoo gafarsaatti deemnee waraabnee turre. Sa'aatii sanatti baay'ee wanta rakkisaa fi ulfaataan nu qunnamee ture. Sababii mataa koofis baay'ee intineedhanii turanii. Haaluma rakkisaa keessa ture. Sababii rifeensa kooti waan baay'eetu nu qunnamee ture. Amma qaama seeraanis gaafatamutti geenyee turre. Haa ta'uyyuu malee haala gaariin milkoofnee viidiyocha hojjenneerra jedhee yaada. Galatoomaa. Guyyaa sana mudannoo baay'eetu nu mudate. Akka carraa ta'e viidiyoo sana bosona keessatti hidhachuudha kan nuti hojjenne. Bosona sana aan hin beeku ture. Nama keessatti hojjetaa turetu na geesse. Isaanis immoo abbaa fa'aa ture jechuudha namoonni nu geessanii. Bosona sana gaafa erga nu geessee booda maal jedhaa? Tokko bineensi jira jedhe. Lammaffaa immoo hattuun jirti as keessa jedhee ture. Mucaan kaameraamaanii naa waraabe sun baay'ee sodaataa ture dhugaa dubbachuu fi yeroo waanumti ta'e shokoggodhu hamma kaameraa lafa buusee utaaluutti faa gahaa ture. Yeroo akkasii immoo dhadhaabdee itti deebi'uun baay'ee ulfaata baay'ee way. Namoonni waa'ee kaameraa beekan baay'ee akka gaddaa jiran nan beeka. Mudannichi mudannoo ulfaataa dhadheen fudhadhaa. Itti dabalee gara finishiingii irra gaafa geenyu bokkaan roobee ture suma dhuguma. Bokkaan gaafa roobu bokkaa keessa si waraabu jedhee haga viidiyoo sana addaan kutuuttidha jechuudha. Mudannoon nu mudateeru. Sanaaf mudannoo akka ulfaataattan fudhadhaani chaalenjii qaba jechuudha. Miira wal dorgommii keessatti immoo waa baay'eetu nama mudata yeroo dorgommiif viidiyoo tokko dhiyeessanii namumti kaleessa si beekullee si wallaala. Hammani nama baay'ee madaaletti jedha jechuudha viidiyoo kana dorgommii keessatti. Hiriyoonni koo baay'een kan kaleessa haayinaan jedhan kan kaleessa wal faana haasa'aa turre dorgommiin qaba erga jedhee maxxansee kaasee dhugaa dubbachuuf bilookii na godhee aan bilookii namni na godhe illee jira erga dorgommiin sun xumurame jechuudha. Namni bilookii jala na galche illee jira. Itti machuuf jedhee namnan dhabe. Miirri dorgommii walumaa gala baay'ee ulfaataadha. Galatoomaa. Galatoomaan isiniin jedha akkasitti walitti nu qabdanii nu affeertanii nu waamuu keessaniif guddaa isin galateeffanna.
Sanarra immoo carraa bal'aa ittiin dorgomnee fedha qabnuu fi yaada qabnullee akka achirratti akka hojjennu waan gootaniif hambaa miidiyaa guddaan isin galateeffadha. Mudannoon egaa hojii keessatti namoonni waa'ee miidiyaa hojjettan hundi keessan beektu gama piroodaakshiniitiin wal qabatee gaafa hojii hojjettu wanta baay'eetu si mudata jechuun namumti tiiktookii tokko hojjechuuf ka'ullee beeka dhugaa jechuun wanta guddaatu nama mudata. Viidiyoo sana hojjechuu fi dhugaa gatii guddaa kaffalle yerootti illee akka nuun gadi hin dhiisne kan hunduma keessan teellaa gadhiifame natti fakkaata. Guyyaan 10 erga dorgommichaa fi gadhiisne kan keenya. Sun immoo sababii baay'ina mudannoorraan kan ka'udha dhugaa. Gaafa warra kaameraamaanii hojii walii gallee piroodakshinii hojjechuuf kaanu isaaniif hin danda'amu yookiin immoo guyyaanaaf hin danda'amnedha. Otoo kana jennu turre. Gabaabsee garuu mudannoo kawaan asinitti immoo kaasee ture amma oliini. Ijoollee eegaa turre gafarsaattidha kan waraabnu. Beektuuqa. Hundan dubbatanii duddan dhungatanii Oromooni. Muka yaabbadheen ta'an ture. Achi keessa namoonni bosonicha eegan jiru. Naan dhufanii maal hojjettuu jennaan akkasidhaa jenneetti. Ijuma keessa na ilaalee jaarsi ijuma bobaasee bu'eedha. Tole nan bu'aan jedhe. Bu'iinsiin jedhe. Maal immoo goone? Bu'i ifannaamti isaa jechuudha dhugaa ijanni ittiin nu ilaalee na ajaa'iba. Maal goone naan bu'i isa yuuna ilaalta jaa keessadha maan naan durbi muka yaabdu jedhe. Durbi muka yaabdu jedhee achi nu ari'anii hin baane achi keessaa baane dhugaa yoo ilaaltanitti ta'e viidiyicha keessatti gara galgala viidiyicha yoo ilaaltanitti ta'ee fi laayitiin nu rakkisaa ture gara galgala jaarsi nu ari'ennaan karaa irratti baane amma jaarsichi deemutti eegne ergasiin booddeedha gara bosonicha keessaatti kan deemne mudannoo baay'ee ulfaataadhaan isiniin jedhe. Tole galatoomaan isiniin jedha keessattuu warra hambaa miidiyaa hedduu galateeffadha. Maaliif akkasiin bosona filattan garuu hin beeku hundi isaanii bosona jedhanii kan koo garuu achirraa illee jettee gara booleetti hojjedhee viidiyoo sana agartanitti yoo ta'e bareedu. Namatti tolaan mudannoon qaba jedhu an bifa piroomoshiniitiin hojjetaman seen hojii sun achi piroomooshinii godheetanii gaafa ergu bifa piroomooshinii miti. Yookiin diraamaa yookiin tapha gabaabaa waan akkasiidha malee naan jedhanii irra deebi'een aaraa si'a lammaffaa hojjedhee mudannoon qabu immoo guyyaa har'aadha. Guyyaa har'a darbee mudannoo biraan qabu. Galatooma ulfaadha. Tole galatooma maqaan koo Abdiin jedhama. Hojii an hojjedhee mata dureen isaa Suusii jedha. Diraamicha keessatti wanti irratti fokas goone dhuufuudha jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaa taanee hojjennee akkasumallee hojjetaa manichaa taanee hojjennee haati manaa sireerraa utuu abbaan manaa hin jiraatiin hojjetaa ciibsiti. Hojjetaan sun immoo baay'ee dhuufaa yeroo hundaa gatii dhuufuu fi haadha manaa sanaaf suusii ta'eera jechuudha. Haadha manaa sanaaf suusii ta'eera. Kanaafi dirqama abbaa manaa kan ture ana ture sababii mudannootiin garuu karaa kan biraatti jijjiirame karaa kaameraamaanitti jijjiirame jechuudha ofii koofi diraamicha keessatti hirmaanne jechuudha nama kan biraan hirmaachise sababiin isaas dirqama hojjetaan mana sana rafuu qaba erga rafee immoo gangalachuu qaba dhuufuu qaba sana gochuu gatii qabuu fi namni biraan hin rafa ture hojiirra turreetu dadhabnee viidiyoo sana waraabaa turre walumaan turre mucicha hojjetu sanas maqaan isaa Guddataa jedhama gaafa rafuu diraamicha kan waraabu anadha. Kan namni kan biraanis jira gaafa rafu mucichi hojii hojjechaa gatee oolee fi gangaladhu Guddataa sosocho'i maal gaafa jennuuni mucichi rafeera jechuudha. Innaa ganaa hirribaa kaasnee bishaanitti nannee maal gooneetu viidiyoo sana xumurre jechuudha. Mudannoo kaan nu mudatee warri hambaa miidiyaa baay'ee galatooma akkasitti namoota waliin beekne wal barsiistanii naannoo garaa garaarraa waamtanii nu affeeruu keessanii fi baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Thank you. Ishii galatoomaa maqaan koo Saamitolaan jedhama. Kaniin mata duree godhadhee ittiin dorgomee Janfaloo kan jedhudha. Ergaan viidiyoo sanaa waardiyaa ta'een hojjedhe. Waardiyaa ta'ee hojjedheetuman hojjedhu. Haati manaa warra manaa sanaa aqeetanii TV ilaala jedheen seena mana sana. Mudannoon koo jechuudha. Isa booddee olgalee TV ilaaluun jedhaaniin maal hojjetta baarrii eenyu ta'e ganaan jettee natti dheekkamti.
achumaan dideeman ol seenee ilaaluu jalqabe. Utuman ilaaluu abbaan mana warran eeguu fi sanaa mana isaanii eeguuf sana iddoo ta'e deemee jira. Utuun hin dhufinii adaraasitti na kenneera minaamin jettee haasofte achumaan inni ittiin sissiqe. Ittiin sissiqee achumaan utuman itti sissiqu dhugaa baay'een itti sissiqee achumaanii gaafa ni dhaqee itti siqee intini asiinsee qaqqabadhu seenii ofirraan hin ittisne achumaan tolee jedheetanii uffata kee baafadhuuti kottu naan jetti. Ishi jedheetan uffata kee baafadhu kottunnaan mudannoo kooti baay'isee. Tolee jedheetanii gammadeetan miira keessa waan hin galeeruuf uffata hundumaa uffata hundumaan ofittii baasee jechuudha. Uffata hundumaa ofittii baaseetanii uffata ofittii baaseetanii gaafa abbaan manaa ishee dhufu utaaleetan hattuu galee dheen qabadhee gaafa of baru intinii keessan jira abjuudha. Kana mudannoon koo jechuudha. Eshi duraan dursee maqaan koo Magarsaan jedhama yookiin Magee Biroo jechuudha. Hambaa miidiyaa kanaan duran beekun ture. Yeroo dorgommii sanan baree caalaatti maqaa kana jaalladheera. Dhugaa dubbachuuf taanaan hambaan miidiyaa hambaan nyaatu kan jedhu ergaa mataasaa qaba. Dabalataan hambaa miidiyaa galateeffachuu kan hin barbaadu haala kanaan nu kabajanii nu waamuun keessanii warreen miidiyaan biraallee irraa akka baratuun gamanumaan dhaamsa koo dabarsa. Gara mudannoo kootti gaafan darbu viidiyoo sana waraabuudhaaf akkuma beekamu akka carraa ta'ee waaqaan boonee wajjin naannoo manatti hojjedhudha. Sila bira qabaa dubbatee ture. Anumatu geessee lookeeshinii koo irratti waraabee dorgommiidhaan seene malee hin geessun ture. Tiiktookii waraabbachuu dhufeen se'e. Sana booda waraabbiidhaaf namootan filadheen fudhatee warran qopheessadhee dhaqa jechuudha. Yaa tiiktookii mataadheen dhiisee teenyee ilaalaa turre fagoo. Gaafan jedhu okay, namni lama bakka tokkotti waraabamuu nu diduu danda'a waan jedhuuf naman dhabeen. Sana booda achirratti aaktarii tokko nan bitadhe. Maallaqaan miti maallaqaan walii gallee gatiitti baase yoommoo tokkoffaa ba'ee 10,000 sii kenna adara jedhee kadheen jechuudha. Achi waraabbiitti gallee boqonnaa na dhowwe. Maal viidiyoo kanarra dedeebiiti ammas namatti ergi kan ana isa dorgomu caalaa mucaa sana kan boqonnaa na dhowwe. Maal silkii isaa bilookii godhumoo maal abbaa koon godhadhe amma bakka ana caalaa kan dhimmee dorgommii sanatti boqonnaa na dhowwaa ture mucaa sana 10,000 fedhee akkasiin dorgommii sana baay'ee bareedaa ture. Mucaan naa wajjin hojjeta xiqqaa sanallee iddoon itti dhiite jira. Isuma dhugaan dhiitee kuffise nama jabaan se'ee mucaa xiqqoo dhiitee kuffise gatiina sodaattuuf akka dhukkube faatti nimne malee baay'ee miidhamteetti. Ganaan yoo waa argadhe yaalchisa mucaan amma yoo nama naan baane. Kanan jechuu barbaada mudannoon koo kana baay'ee guddaa tokko galatoomaa jechuun barbaada. Gamanumaan hambaa miidiyaa namoonni irra viidiyoo kana ilaalaa jirtanu hambaa miidiyaa akka maatii godhattanu dhaamsa koon dabarsa. Wal jajjabeessuu abarru. Ulfaadhaa. Okay, tole hambaa miidiyaan dorgommii kana qopheessuu keessanii fi guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi dorgommii kana gaafan feesbuukii irratti argee baay'ee natti tolee ture. Sababni isaa dorgommii baay'een karaa feesbuukii gaggeeffamaa waan jiruu fi karaa feesbuukii dorgomuun immoo baay'ee ulfaataadha namni hundumtuu beeka. Waan baay'ee qaba. Innaa baay'ee natti tolee ture kanumarraan kan ka'e mata duree koomedii jaalala qofa kan jiru tokko qopheesseen ture. Diraama kana keessatti mudannoo baay'een qabu dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee nuyi viidiyoo waan hojjennuu fi amma kanatti nutti hin cimne. Garuu xiqqoo ishee mudannoon jiru yoo jiraate fuuluma goggogaa kana arganii ijoolleen kolfu gaafa hojjedhu namni fuulduraa ta'uun immoo kolfa callisee fuula goggogaa hidhatee hin beeku yookaan immoo
bakka jira miti baasee waan dhugaadha kun chaalenjii gaafa nama wajjin hojjetu koomedii taa'ee namni fille bitti ta'een wajjin hojjetu numa qofa callisee noormaali kana qofannu qorraan kan hafe chaalenjii biraa yookaan immoo mudannoo biraa hin qabnu gabaabumatti kana fakkaata. Kan biraa immoo hambaa miidiyaa dorgommii kana qopheessuu isaatti natti tolee jira. Boris yeroo biraaf akka isaan qopheessan abdii guutuun qabachuudha. Isa taanuufis bareechinee dorgomnee akkamoon abdii qaba galatoomaa jechuun barbaada. Egaa amma kallattiidhaan gara waraqaa ragaatti darbinaa obboleessi keenya carroomaan achees dhufee waraqaa ragaa nuuf laata. Jalqaba irratti waaqaan boon. Keemboon. Rehoboot. Magee. Boontuu. Haamileen qabu. Gammachuu. Saamii Tola. Lataa. Haamileen keessan jiru. Olee Oromoo. Dirribii. Jireenyaa. Umar. Suusii. Tokkoffaa kan ba'e waaqaan boon. Birrii kana manatti hin galchu ati kuma ho'an keessa. Lamaffaa kan ba'e Keemboon. Keemboon jedhama. Dorgommii hambaa miidiyaa baasii irratti dorgomuudhaan lammaffaa bahuudhaan badhaafamaa ta'eera. Badhaasa koos fudhadheera jechuudha. Yeroon dorgommii kana irratti turreetti mudannoowwan garaagaraa ture, bu'aa bahii hedduu keessa turre, dorgommiitti erga seennee wantoota hedduu ture. Egaa kana keessa darbinee badhaafamaa tokkotti guddaa gammadeen jira. Ammas gara fuulduraatti hojiiwwan garaagaraadhaan deebinee dhufna. Hambaa miidiyaan hambaa nyaatu hambaa dhalootaaf dabarsa malee jechuudhaan hambaa miidiyaan dhaloota haaraa dhufeera. Ajajjabeessinuu waliin gara fuulduraatti ceenuun jedha galatooma. Sadaffaa kan baate Rehoboot. Alsii godha. Arfaffaan Magee. Shanaffaan Boontuu. Ja'affaan Gammachuu. Ndiroo. Hiikamu muumeeka akka ta'e ilaali. Gidduutti yaadan isinitti himuu barbaadu dorgommii kana wanti adda godhu badhaasisaa
warroota sadarkaa keessa bahe yookaas immoo tokkoffaa lammaffaa qofaadhaaf miti. Dorgomtoota hundumaafidha badhaasa kan nuti qopheessine. Maaliif gatiin dadhabbii hunduma keessaniiyyuu wantoota nuti goonu kanarraa hin caala waan ta'eef jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dandeettiin keessan addadha. Irra deebi'ee ofuma keessaniif mooraalii ofii kenname. Itti aanee Saamii. Lataa. Suusii. Suusii. Anis dorgommii hambaa miidiyaa irratti hirmaachaa tureera. Isaanis hirmaannaa makoo kana ilaaluudhaan na cina dhaabbatanii jiru. Kanaaf namoonni karaa garaagaraa sabiskiraayib gochuuf illee hordofuudhaan hojiilee garaagaraa akka wajjin hojjettan isiniin jedha. Gamanumaan hambaa miidiyaan hambaa nyaatu dhalootaaf hambaa dabarsa waan ta'eef dhalooti kun immoo dhalooti qubee kun immoo bira dhaabbatee yuutuubii kana jajjabeessuudhaan wantoota achirratti darbu hundasaa akka daawwatu isiniin jedha. Guddaa galatooma. Kanumadha warri kaan dorgomtoonni baay'een isaanii isin qofaa miti baay'een isaanii turaniiru garuu Finfinneedhaan ala waan jiranii fi nu gidduutti argamuu hin dandeenye. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin nuti qabaachaa turre kana fakkaataa dorgomtoota wajjiniin qophii bareedaa namatti tolu akkasumas nama bohaarsu waliin qabaannee turre hambaa miidiyaan hambaa nyaatu dhalootaaf hambaa dabarsa dhaadannoon jedhu hojiirra ooleera jechuudha. Baay'ee galatoomaa turtii gaarii qabaanneef yeroo gaarii.